بين أكين أما يادا كان كيتين يادا كان كيتين هاسيدة من بربادة أنا ندمو يادا كان أنا نمبيكا والله أنا نمبيكا أنا نمبيكا هم بيك توس بيكوس بربادة نما كسيت إيش ديرا أجيس هاي مونجن نواكيو أجيس أجد هاي دوبارتي أجيس هاي مونجن أما أتي جماعة ما توقفر دررنا دوبسني مارتي لا كوسة تقول ديبس ما تعلي سي نمتلي انزل توقفر دوبسته سيقل يعني أما أسرق سينقل أبلسو كافي ريفو مال جت كوي تسقباي كوي أتمال جت إسني أجيس أجتو جت واقري كيسان أجيسا سنبرسيزا جت كان أبو أتواجي جت macamni kan kemo diralle dubarti ilman dar amali qota jechu harrotalle galu sarre aljesa amali qota jechu mal jechu gurba mal inni kuni yo akasi galuf barbada yaada kana si jambar amil to kofara dubis tokkofarra dubbisi dubbifata dhimma keeti sun kun dhimma keeti gabaaba maratti kottu dhimma keeti gabaaba maratti si ibsa kottu si ibsa waaqa daa'imman ajjeesaa jedhu qoy yeroo takka waaqa daa'imman ajjeesaa jedhu akkamitti itti amantaati isa dhiisiti amaaliqoota yoo turgumii kana naaf fidde si hiikaa jechuudha laal amma atini anin kaafireera jechuudha waaqa kan keena Allah kan keena yoo barbaade jinni haa ta'u maal nagalcheen waan barbaade haa ta'u amma naajjestaa miti ati naajjestaa miti ati yukunu ma ati illee nama guddaadha daa'imman mucoolii harmaa ajjeestaa ansiif kadhadhaa mucoolii harmaa abba akka ati fayyituuf akka ati jireenya argattuuf siif kadhadhaan ati naajjeeftaa mi yoon ajjeefte dammoo jireenya argattaa mi mucooliin harmaa maaliif ajjeefamti naa'imi gurbaa marti isa keessan galisi jamma siin galulle mucooliin harma hootu koy ishi amaaliqoota kan jedhu naaf mucooliin harma hodhan maal balleessanii amaaliqoota jechuun maal jechuudha deebisi kana mucooliin harma hodhan maal balleessanii siin jedhe gaafiidhaaf Ustaz Tahir deebii afataati seeteetiin nama eenyu hin jedhin naman jeeqini abdi naman jeeqini maal balleessite mucooliin harmaa maal balleessite siin jedhe mucooliin harma hootu maal amaaliqoota jechuun maal jechuudha amaaliqoota jechuun maal jechuudha macaafa keerra jira maal na dhibe anatti deebisi malee maal na dhibe mucoolii harmaa kun maal balleessite siin jedhe amaaliqoota jechuun maal jechuudha waaqarra maal balleessite kan dhaabate jechuudha xaawut muca eshi mucooliin harmaa oo maal balleessan ish mucooliin harmaa maal balleessan amaaliqa dhiis dhimma isaati mucooliin harmaa ootu maal balleessiti sanyii isaaniitiin tira harroonni maal balleessan kan isaaniitiin mire harreen maal balleessiti gaalli maal balleessan mucooliin harma hootu kan isaaniiti ishi tokkoffarra ka'ee dubbis kan tokkoffarra ka'ee dubbis ishi kan warra amaaliqootaati amaaliqaawiyaan ishi mucooliin harma hootu maal balleessitee siin jedhan gaaffii kana qofa naa deebisu waan biraa dhimma siiti waan balleessite sitti maati amaaliqoota kan jedhu naa deebisate natti waan barbaade haa ta'u dhimma kiyyaa miti amma kan daa'ima kanaan na gubeen nan mucoolii harmaa kan naayi gubatte deebisi gaa akka malee gubataa ta'uu hin qabsaa'in bicha kanaaf illee atillee ashi mucooliin harma qoyga mucaan kan kee utuu hodhaa harma hodhatu utuu waaqayyo ajjeesaa jedhe maasitti dhagahamaati hin jedhu kan waaqni kiyya amma hin jedhu mucaa kan kee harma hootu waaqa kunoo jedhaa jira amaaliqoonni mucaa kiyyaa mucaa dirmi ati maqaa gooftaa yesuus maali mucaan bar macaa dubbii waaqayyo dura sin hojjeta amma sin hojjeta fuulduratti sin hojjeta waan yeroo hunda hojjetudha waaqayyo amaaliqoota ani sanyii amaaliqootaati ani sanyii amaaliqootaati sanyii maal dire Kiristoos yesuus እኮ ነኝ amma sanyii yesuus wanni macaafa kan keessa jiru nama biraan laalatu maaliif nan laallanne atin iddoon taane fuuteetiin dubbisaatti malee akka kuno mormii siif ta'u fargite silaalata taanaan moonni macaafa keessa jiru hunduu silaalata taanaan mucaan keessiin harma hootullee ajjeefamuu abdii jechuu amma atini kottuti
Gaafii si gaafadha. Boo hin bu'arra. Nan dadhabsiisin abdi. Lakkii nan gaafatin dura naa deebisi. Waaqni kan kee akkamitti mucaa daa'ima ootu Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos akkamitti daa'ima harma ootu ajjeesaa jedhee nama ajaja. Yesuus waaqa jaalalaati jennee akkamitti mucaa daa'ima harma ootu ajjeesaa jedha. Hin beektu baratin si jammar beeku sin barbaadu hin dandeettu si jammar. Atiin amaaliqoota jechuun amma maal jechuudha? Ati deebisi kaa. Tokko rakkate dubbisetta. Akkamitti nama akkamitti mucaalee waan fedhe haa ta'u mucaan harma hootu akkamitti ajjeefama? Abdi kottu. Namuma kun mucaa harma hootu san yaaddi fakkaata bannaata. Akka malee yaadattaaf dhagaye. Tokko farra ka'iiti. Amma deebiin kiyya jechuudha. Kana booddee na gaafatte jennaan sitti meera waa. Deebiin kiyya Saamu'eel tokko farra ka'iiti ufii dubbifadhu bakka allaqa. Ufii dubbifadhu amma hangaafii qaba. Amma hangaafii qaba. Mucaa. Sii dubbisaa ibsi. Sii dubbisa. Tokkorraa barbaadame tokkorraa sii dubbisaa. Tole. Sirrii qalbeeffadhu dhaggeeffadhu. Geemiin natti dhufee geemii san karaan dhugaan jireenyi Yesuusidha. Isaan ala kan biraa hin jiru kottaa gara Yesuusi. Yesuus nama ajjeesaadha. Qoy. Saamu'eel yeroo sanatti Saa'oliin ati saba isaa Israa'el irratti mootii akka taatuuf Waaqayyo si dibuudhaaf ana erge. Amma immoo ati dubbii Waaqayyo sitti dubbatu dhaggeeffadhu. Sabni Israa'el biyya Gibxi yommuu ba'anitti Amaaliqoonni isaaniin mormuudhaaf karaatti wanta isaan hojjetaniif waan isaan nan adaba jedhe Waaqayyo gooftaan macca Waaqayyo. Amaaliqoonni nama yaa jama jimin jedhina kootaatiin gara Yesuus koottaa Waaqayyo isiniif haa ibsu. Dhugaan karaan jireenya Yesuusidha. Isaan ala kan biraa hin jiru. Mormii keessanii osoo si deebi'ee naa deebi'ee hin jettu atiin. Lallabadiis. Osoo si deebisee amma naa deebi'ee jettu. Ofumaa idaa of buufte wallahi. Naa deebi'ee jettu. Bakka iwwancin kasi gaafadhaani suuteedhi. Nan jedha. Gaafiin kan kee yoo naa deebi'ee jettee anaayyuu kan na gammachiisu. Nan jedha. Hin jettu jettee iyyuu hin beektu. Guddaa dhalattee iyyuu. Nan jedha. Mormituu Kiristoosii waan taateef. Nan jedha naa deebisi. Nan jedha naa deebisi ayyee. Ila dhageeffadhuudhaan Amaaliqoota jechuun maal jechuudha? Tokkoffaashi hangaafi marraan kan kee gaafii si gaafadha. Amaaliqoota jechuun maal jechuudha? Ati maana gaafattare ati deebisi malee. Habibi jaalalaan na deebisi. Jaalalaan na deebisi. Amaaliqoota jechuun maal jechuudha? Bakka erga hin beenne siif hin galu ka osoo siif ibsee. Osoo siif ibsee siif hin galu ka. Deebisi naa gala. Isha Amaaliqoota jechuun warra hin ajajamne argite Amaaliqoota jechuun warra kunoo hin ajajamne Waaqayyoof argite isaani bakka allaqa. Tole. Galatoom. Warra hin ajajamne kun ajjeefamanu jedhame Waaqayyo. Bakka jedhe allaqa. Okay, ani akka ati yaaddutti ani ajajamaadha moo ajajamu? Qoy gannati wayiroo takka qoy. Akka ati amantutti ani ajajamaadha moo ajajamu? Maaliif ajajamti si jammar? Maartaa qoy gannat qoy yeroo takka qoy hin dubbatta. Qoy ati maali ajajamte moo ajajamu? Akkamitti ajajamta? Ajajamte yuun beektu bara kan kee guutuu. Thank you. Ogole galatoom. Kanaafuu ani Amaaliqootaami? Amaaliqoota miti jedhe amma ati ilma namaati jedhe garuu hin ajajamtu ilma namaa taate. Ilma namaa ta'e kan hin ajajamne ajjeefamuu qabaani. Sanyii isaanis yoo taate lakki amma wanti akkasiin jiru abbaa Yesuus kan nuuf du'eef nu jireenya nuuf kennuuf yaada akkasii dhiisi yaada keessan san dhiisi. Amaaliqoota jechuun warra hin ajajamne hin jenne. Marti. Koshaggati namicha ilaalaal amma ajajamuu jechuun Waaqayyoof ajajamuu dhabuudha. Ajajni Waaqayyo dammoo maalinni ilmi an jaaladhu kana isa dhageeffadhu yoo sin jedhe atin dammoo hin dhageeffadhu sin beekuu jechuudha bakka ajajni ajajamuu dhabuun kan ajjeefamaa mire. Lakki maan namni takka ibsa. Kanaafuu ajjeefamaa mire. Duubarratti argatta dhuma kan kee duubarratti beekta. Namni takka iyyuu sin tuqu jiraachuu hin dandeetta. Si jammar biyyi keessanii miti si jammar akka barbaadanii mi ajjeesaa nyaadhaa kan jettu. Qoy. Kanaafuu macaafa namni bara durii malee amma hojjetu jechuudha. Abba namni amma jechuudha Waaqayyoon amma jechuudha nama ajjeesa naaf ajjeesa hin jedhu hin hojjetus hojjetes hin beeku amma. Kanaafuu macaafni kun bara durii malee amma hin jiru wanti akkasii
Hin hojjetu hin baracaafni kun. Amma hin jiru. Widde amma hin jiru wanti akkasii. Kanaafuu macaafni kanaafuu macaafni keessani marti yeroo takka kanaafuu macaafni keessan waan bara duriiti malee amma laalatu guutuunsa kanaafuu lafa kaayii biraa deemi kaa. Yaada kan kee hin haasayin maxaafa qulqulluu si jammar atiin jechuudha maxaafa qulqulluu haasa'u mirga qabdu. Erga itti amanne jechuudha gaafiidhaaf buttee dhageeffadhu gaafiidhaaf butteetiin jechuudha wanti gaafiidhaaf fiddu hin jiru gaafii yoo barbaadde eenyu jedhi laal gaafiidhaaf butteetiin itti amanne eenyu jedhi. Marti erga dur malee amma hojjenne maal eegdaree maaliif baattanii deemture maaliif biraa maal isin hirkaa'e. Mucaa amaaliqoota jechuun ilma nama sunniin maal inni ilma namaati jettee yaaddaati ilma namaati moo maal inni isaan maalirraa argamanis maali dharee bineensa akkamitti argaman kanaafuu hin beektu seenaa laal kanaafi bar kuno yaada keessan yaada kuno gadhee kan hin fiddanii maxaafa irratti maxxansuuf deemtan maxaafni dammoo yaada kan keetiin hin deemu abba si galee. Ishi akki gootu bakka eega macaafni kun dur malee hojjenne waan amma hojjetu nu barreessaa jedhiiti isin yaa barreessanii isa amma hojjetu qabadhaa isin. Dur irraa kaasee hin hojjeta ammas hojjeta haga bara dhumaatti hin hojjeta matsaafni maaliif hafuura waaqayyoo keessa kanaafuu mucoolee harmaa ajjeesaa jedha kaa inni hojjeta taanaan ammoo mucoolee harmaa ajjeesaa jedha kaa hin ajjeefnu na Yesuus mootollena laanta mootollal kataqabbal hin ajjeefnu takkayyuu ajjeefsnees jechuudha Yesuus iyyuu war dhageeka Marta Yesuus iyyuu bar Luqaas keessatti warra anatti an isaan irratti moo kon barbaanne fidaan biratti gorraa jedha bar Yesuus Dhugaa Rabbi. Yoo akkas ta'e maa nama ta'ee nu dhalatee yoo akkas ta'e. Maal ikkoo si garsiisu way si garsiisa. Way Yesuus bakka inni itti gorraa. Wanta tokko na ajaa'iba. Tokko duratti isaan gorraa. Ta'e bakka dhiis yaada kan kee. Way si garsiisa. Ila shufi. Amma garuu yaada kan kee dhiis bakka. Warra isaan irratti moo koo hin barbaanne. Koi. Amma garuu diinota koo warra isaan irratti mo'uu koo hin barbaanne kana fida ija koo duratti isaan gorraa jedhee isaan abboomee jedha lakkoofsa 28 irratti Yesuus kana erga dubbatee booddee jedha Yesuus kana dubbatee booddee Yerusaalemitti adeemuu isaa itti fufee jedha maal jedhee dubbatee warra ana irratti mo'uu koo hin barbaanne fida ija koo duratti gorraa jedhee ka'ee ajjeesaa gorraa jedhee ka'ee achii gara Yerusaalemitti deemuu isaa itti fufee jedha laa ilaaha illallah Muhammad ummata diiga namaa nyaaru gan wallahi wanti akkasiin jiru dhiisi kun kijiba keeti dhiisi maalati diina Yesuus iree kunoo yeroo eenyaan jenne isin karaadhaan jenne dhugaadhaan jenne abbaa dhiifamaatiin jenne abbaa jaalalaatiin jenne akkami gorraa jedha amma dhiisi yaada kan kee bubbee kana dhiisiiti Yesuus kan dhalate namaaf kan du'es namaaf nama du'uu dhufee ka'e Yesuus nama du'uu dhufee ka'e Yesuus eega nama du'uu dhufee akkamitti ajjeesaa jedhee nama ajjeesuutti nama Yesuus nama qabaa fidaa gorraa jedha inni xiqqoo inni nu si ajjeesuu dadhabeeti inni kanan siif na ajjeesu jedhe dhiisi kun si jammar ufii barreeffatee fide akka waan maxaafa eenyu jedhe dhiisi Shimalxaama si bira jira kan keeban meeqa rartu baasi jedhaa gurbaan maraa ta'e kun baani Luqaas boqonnaa 19 ban ban anta marti kan keeban akkana kana dhiisa ummata hin dugugursina ummata hin dugugursina maxaafa kee kijibaare isin warra jaamtanii namni isin duukallee bu'u warra jaam dhageette Yesuus gorraa jedha ofii ajjeesuu dadhabee nuuf ajjeesaa jedha inni barkan nuuf du'e kunoo maaloo naa baasa warri maxaafa qabdan naa baasa kunoo sii baase kunoo kijiba injedhu ilaalaa injedhu jedha uummanni maal ijaarin argitanii dhiyo kijiba kan keetii dhiisi nama naa maal taate maxaafa ani amma silkii kiyyarra jiraaf malee maal amma baasa irratti qabda Rajila biraa buleessa koo nama kan jira nama ajjeesaa kan jiru jira diinota koo jedha diinonni isaa immoo siiree. Inde diinonni isaa eenyu dha ish eenyu yoo anan taane ish eenyu ati diinaa miti jaallatamteetta ati jaalala ofirraa dhiisaa diinaa miti akkasin yaadanitti ani diina Yesuus miti Yesuus yaati lakki diina kennas ishiin galleef malee laal
Singalle male lappen kanke wando gongore fi sammun kanke Yesus ijo dini Yesus enyu Ula kana basta narratin qabi Oya yore kan goya me Yero to community godadu enyu dini ni Yesus Ati dinamit jalatamte ati duga Yesus jalatam enyu da andinamit baka andinamit enyu dini ni Yesus Dina isa yo argite mal godu feddate ingorrana ka gorra de wande qabne gorrana ka Maka gofta Yesus iti inni gorra udadhabe sifi akka Allah keessani se gorra ajede mi ingorrana ka akka Allah keessani se mi qabne gorrana enyu dino no akkasin jenne Yesus akkasille hin jedhus damo maalis akka jechu barbaade hubadhu yo kana haasoftu jechu Ya Rabbi kuno amma garuu diinota ko warra an isaan irratti moo ko hin barbaanne moo hin barbaanne kana fida dhuga abdi maqaa gooftaatiin kijibda dhugaatiin ba Yesus Kristos maal anta kana mulu maal kijibda si kaffalama moo maal sobesh maalan sobesh hin bubbaata hin kijibaata hin gingilchaata keessa anta mina maal kijibesh Ishi maal kijibe kana jedha Yesus na gorra isin jedha yo na gorra jedhe kon nama ta'e dhalachuun barbaachisu jiture kuno nama ta'e ma dhalatere gurba nama ta'e ma dhalatere anu gaafin ko kana bar ko gaafin ko faduma bannati anu kana gaafata yeroo takka koy yeroo takka ergama yeroo takka koy dubbatu barbaadde koy nam fitadha isi wajjin fitannaa koy haasoo barbaadde lakki atumti dubbadhu atumti akkuma sila utaalaa turte sana akkuma sani utaalaa turte sana jedhu utaali kaamma utaali qaba na gaddiisa acha turteemi jedhi kaamma qabne sidhiifne utaala hiikee ganna dhiiseera Yesus hiikee ganna dhiiseera diina kiyya jalarra ishi ajjeesaa jedhamu hin jedhu Yesus gorraa jedhamu hin jedhu ayye kanaafuu soba macaan diinni si'i gurbaa diinni ilma namaati ishi eenyu diinni ilma namaati eenyudha ishi eenyu diina kan jedhamte si'i eenyudha ishi atiimi diinni si'i miti ati jaalatamteetta abdi ati obboleessa jaalatameera ishi diinnis ishi obboleessa jaalatamaa ishi diinni isaa eenyu hin gorraanaa qabne diinni nama lakki ati akka haa gorraatuufi miti maa gorraatati akka kuno keessanitti ajjeesi gorra jireenya argatta akkasiin jedhan san seetaa asitti ajjeesuun hin jiru kuno jedhaayira ajjeesuun hin jiru namaa duuta malee ajjeesuun hin jiru amma diinni anaaf si'i miti diinni ilalaal si'i miti abdi Yesusitti amantu miti diinni si'i miti sabboontuun Yesusitti amantu miti diinni Yesusi miti warra biraa warra Yesusitti aman hin amanne malee isin diinaa miti garuu Yesus yoo sammuu siif banan isatti amanuuf jirtani maqaa gooftaa Yesusitti sammuu keessan haa banu inni maal jedha beektaa dhaggeeffadhu warra ana irratti mo'uu koon barbaannedha ani Yesus narratti mo'uu hin barbaadu mo'uu hin barbaaddu Abdi show Abdi hin argatta ka duuba kanaafuu warra namni si gorra takkayyuu way ergamni mee yeroo takkayyuu namni si gorra situ gorra ayyuu bara amma namni gorra ayyuu malee asin gorra ishi warri koy warra an irratti mo'uu koon barbaanne fidaa gorra'aa jedhe ana fakkeenyaaf amma narratti mo'uu isaan gorra'u hin barbaadu kanaafuu nan gorra'a maaree eenyu si gorra macaafa jedha ka eenyutu si gorra asin jedhe eenyutu si gorra amma yoo si gorra isa eenyu si gorra isin ka warra isin irratti mo'uu barbaadu ka no wanta akkasiin jiru abba amma dhaqiitii ablee fudhadhu kottuuti na gorra'i maaliif jennaan warra narratti mo'uu hin barbaanne gorraa jedhe waan ta'eef narratti mo'uu isaan barbaadu kottu na gorra'i. Isintu nama gorra malee isintu nama gorra malee akkamitti gorraan abbonu. Ustaz Baay'ee. Muduulee irraa barqaraayyuu. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Egaa abba ati cadis ati muutii qaban. Yeroo takka koy maartii koy yeroo takka. Daayir cadis. Obsi yeroo takka. Mee yeroo takka obsi mucayyoo. Ekkoo cadis kaatee amma jennaan isaan jiru. Mi'oota godhu taa'e. Yeroo takka koy ana dubbisaa jira mucayyoo koy. Mucayyoo mataa gallakkisee. Daayir. Seeraan beekamu namichi. Mucayyoo koy.
Manina ajajamaan jiru jo yookaan gadi buusa yookaan manina ajajamaan seera eegisi dhageeffataara naa deebisi gaafitti. Abdi gaafii kanarraa fudhadhu marti bakka. Ijoo qoyaa yeroo takka qoyaa ijoo manina ajajamaan jiru adda keessan kompilinki godhame. La ilaha illallah. Marti naamusa godhe yookaan hin buuta. Jala teettee taabsaaf jedha. Ustaz Tahir sagaleen kiyya jira? Hin jira. Sagaleen bareeda. Maaloo Abdi Shoo qoy al tokko nuun Manina ajajamaan jiru darbaa jira. Manni nu darba. Mee qoyaa ijoo qoyaa joolle yeroo takka ustaaz yoo sagaleen godha gaama ta'e itti maa uummatatti manina ajajamaan jiru. Ani namallee argaa hin jiru yeroo takka koppilinki godhaa jedhaani. Ayyee jarana manni ajajamaan jiru koppilinki godhaa isin hundi keessan yeroo takka. Yalla koppilinki sanii fi taaftaabii rukutaa ka. Tahir maal jedhaattas? Obboleetti namsi dubbate hin jiru. Miyut godhu taa'eeti. Maa miyut godhare anaa miti kan haasaaf. Haasa isin hin jenne abdiin manni ajajamaaf hin jiru. Eenyu wajji haasamu? Tasgabbaa'uun baay'ee gaariidha. Koppilinki godhaa jedhamtanii ajajamtanii jirtan. Kanaafuu koppilinki godhaa. Qattana mana waaqattana mana innis Yesuus Kiristoos isa jiraata. Waa Yesuus hin gaafanne. Yesuus amanuu keeti baga gammadde siin jedha. Ankasiin jechuun jiru. Ati kitaaba meeqatti amantaa jedhe. Kitaaba hedduutu jira. Masaaf Qudduusii kan jedhamu kun tokko qofaa miti. Yoo xiqqaate masaaf Qudduusii hedduu ta'uu danda'a. Ati garii tokko qofa beekuu dandeessa. Obboleettii koo ani tokkoon beeka. Masaaf Qudduusii keessaa kan jaatamii jaattu jira. Karaa dhugaa jireenya. Macaaf Qudduusii keessaa. Masaaf Qudduusii keessaa tokko 66. Tokko 73. Tokko 81. Kunuu biyya keenyatti argama. Kana keessaa kitaaba meeqaati siin jedhee si gaafadhe. Akkasitti si wajjin faasuuf akkanaaf mijatuuf. Eenyummaa kee osoo barre akkami si wajjin haasaa. 71 ta'ee 88 ta'ee 66 ta'ee hin beeku ani kanan itti amanu garuu wangeelatti amana. La ilaha illallah. Obboleetti. Macaafni wangeela jedhamu hin jiru. Macaafa qulqulluu kan jedhamu qofa jira. Gubbaa isaa argiteemi? Gubbaa isaa irraa barreeffamni ni jira. Barreeffamni kitaaba sanii wangeela hin jedhu. Kan jedhu macaafa qulqulluu jedhu. Ati garuu wangeelatti amanaatti. Wangeelatti amantu kun kamiin? Macaafa qulqulluu 66 amana obboleettii koo ani gaafin gaafachuu dhufe gaafin Maarree akkatti osoo naa wajji haasofte hedduutu akkanatti tola. Garuu mata dureen haasaa keenya beekamuu qaba. Maaliif akkatti miira keessa galtu isin dhugaa waaqa maaliif miira keessa galee haasawutti hin jiru. Wallaahi tasgabbaa'ee siin haasawutti hin jira. Ani bare wallaahi tasgabbaa'ee siin haasawutti hin jira. Ani bare eenyummaa kee kitaaba 66 yoo naan jette eenyummaa kee beekee hin jira. Takki Protestaantii ta'uu dandeessa, takki Adventistii ta'uu dandeessa, Jehovah Witness ta'uu dandeessa. Garuu kana keessa eenyummaa kee maal akka ta'e baree hin jira. Saniifis hin jedhe. Ati kanaaf Protestaantiidha miti? Eenyummaa koo himachaan jira obboleettii koo himachaan jira garuu osoo himachaa jiru ati immoo karaa biraatitti diddeena oofta malee ani himachaan jira eenyummaa kan koo. Maashaallah obboleetti hangara birootti si dhoofne. Ani amma yaadan qabu. Waan itti amanu san keessatti tokkoffaa bu'uura amantaa sanaa beekuu qaba. Har'a bu'uura amantaawwanii irraa haasofna. Bu'uura amantaa wajjin wal qabatee yoo gaaffii qabaatte gaaffii kee keessummeessuudhaaf qophiidha. Bu'uura amantaa jechuun dhugoomina amantaa sana, kitaaba sana, nabiyyicha sana kana yoo gaafachuu barbaadde si deebisuudhaaf amantaa sana. Garuu kanaan alatti bu'uuraan alatti gaaffii biraa siifsu. Lakkanis bu'uuraan gaaffii biraa maalis gaafadha itteeti wanuma ajandaa sin godhatanii taa'aa jirtu miti reessin hin beektu. Obboleetti ajandaa takka illee hin qabnu nuti garuu dhugaa takkatti namatti himudha kaayyoon keenya. Ajandaa qabdani ajandaan isin qabdadha ajandaa gooftaa Yesuus Kiristoos waaqaa miti nama jettanii kanuma godhaa jirtu miti maal obboleettii kan koo dhugaa jirtu walitti dubbanna isuma kana dubbachaa jirtullee. Eeyyan gannatu. Gaafa macaafa dubbistu macaafa keessatti namummaa isaa wajjin walii gallee jirra. Macaafni Yesuus nama jechuu yoo sirrii ta'e nutis macaafni qulqulluun Yesuus Kiristoos nama jechuutti jira jechuu jirra. Ammas ammoo tuyyuu inni immoo ergamaa rabbiiti jechuutti jira. Waan kitaabni jedhe irratti tokko eda'uu tokko yoo nuti tokko jenne dogongorree jirra.
Sababbiin kana waan kitaabni jedhe malee nuti muslimtoonni dubbii takka ol fuunee hundi dubbanne illee hin jiru. Tarii macaafa yoo sirriitti kan dubbistu taate eenyummaa Yesuus Kiristoos gadi fageenya hubachuu dandeessa. Nuti nama dhalate jenna. eenyummaa Yesuus Kiristoos atillee na hubachiiftu kaa atillee na hubachiisuu hin dandeechu maaliif hoggaa ta'e ani iddoon itti hubadhullee beeka iddoon itti beekullee eessatti hubattamee gannate eessatti hubatte eenyummaa Yesuus Kiristoos bakka filataa nan hubachiiftu kaa maaliif ofiifuu hubanne akkamitti na hubachiisuu dandeechu eenyummaa Yesuus Kiristoos bakka filataa jedhe hubachuudhaaf bakka filataa filata maaliif hoggaa itti bakka kamitti namaaf gala hiyyee haalan gaariidha eenyummaa Yesuus Kiristoos bakka kamitti namaaf gala eenyummaa Yesuus Kiristoos siif gala akkamitti hoggaan angette waan tokko barsiisuun duratti ofii yoo beekteedhaatillee hin beeki yoo beekte garuu waan na beektu san nama hin barsiifta waan hin beekne tokko immoo akkamitti nama barsiisuu dandeecha obboleetti ati macaafa qulqulluu 66 amanta ani garuu macaafa qulqulluu 66 kana guutuu keessa barbaadee bakka Yesuus Kiristoos ani waaqayyoo keessa na waaqessaa inni jedhee itti murtii dabarsen dhabe sababa kanarraa kan Yesuus Kiristoos nama jedhe Yesuus Kiristoos Yohaannis Yesuus Kiristoos waaqayyo jedhee macaafni qulqulluun mirkaneesse tokko illee hin jiru injira laalla ati ammas yoo inni jiraate yoo naaf idde ani fudhachuudhaaf qophiidha harka rukuteen siif kenna inamantaa hoggaan siif fide inamantaa Yesuus Kiristoos jecha kiyya irra sii deebi'a macaafa qulqulluu 66 kana keessaa bakka Yesuus Kiristoos ani waaqayyoo keessan itti na waaqessaa jedhee dubbate yoo naaf idde ani amma tana fudhachuudhaaf qophiidha ummata fuuldama 1000 online irra jira fuulduratti ofirratti murteessuudhaaf qophiidha hima shakkii hin qabne kan Yesuus Kiristoos I am a God worship me yookaan ani waaqayyoo keessan itti na waaqessaa jedhe yoo naaf idde ani kunu ammaan tana kiristaanummaa siif ta'a Yesuus Kiristoos dandeessaa Sifi darakkoon qabu Yohaannis tokko irratti maal jedha shimee naa dubbate Yohaannis tokko waa'ee sagalee dubbata ani Yesuus Kiristoos sagalee dhasiin hin jenne kan si gaafachuu jiru Yesuus Kiristoos keeyyan ati naaf kennite kun ani waaqayyo na waaqessaa jechuun isaanii mirkaneessa yookaan Yesuus Kiristoos as keessatti ani waaqayyoodha na waaqessaa jedhee jira Yesuus Kiristoos gooftaa ta'uu isaatti namantaa obboleetti gooftaa jechuun aangoo jechuu yoo taate aangoo waaqayyo Yesuus Kiristoosiif kennetti niin amana gooftummaa kan Yesuusiif kenne waaqayyo tokkocha samii fi dachii uume dubbii kanaa wajjisiif oliif niin gala yoo akkas taate jechuudha garuu gooftaan Yesuusiif asitti kenname gooftummaa waaqummaatii miti tan kabajaati tan nabiyyummaati garuu waaqan jedhu Yesuus Kiristoos gooftaadha okay Yohaannis irratti maal jedha seete laali sagalichi waan hundumaa ture jedha innis immoo waaqayyo waa'ee sagalee sin gaafanne sin jedhe bar sagaleen ergaa biraa qaba waa'ee sagaleetii miti waaqayyoon gaafa macaafa qulqulluu dubbiste kitaaba Isaayyaas raajichaa boqonnaa 49 lakkoofsa 6 irratti akkana jedha ani waaqayyoodha kan jedhu eenyutu jechuu jira waaqayyoo samii fi dachii uumetu dubbachuutti jira ani waaqayyoodha ana malee waaqayyoon kan biraa hin jiru kan akka kootis hin jiru jedha waaqayyo nama qofatu waaqayyoodha jedha ammas dabalataan kitaaba yoo dubbiste kitaaba Hoose'aa boqonnaa 11 lakkoofsa 9 irratti waaqayyo dubbatee ani waaqayyoodha hin geeddaramu jedha ammas kitaaba seera lakkoofsaa boqonnaa 23 lakkoofsa 19 irratti akkana jechuudhaan dubbatamee jira ani waaqayyoodha malee namaa miti hin sobu gaabbuufis ilma namaatii miti jedha waaqayyo nama ta'uu hin danda'u ani namaa miti jedhee of ibse ammoo ani fakkaattiin qabu jedhee of ibsee jira akkuma sana mee macaafa qulqulluu keessa kan Yesuus Kiristoos ani waaqayyo itti na waaqessaa jedhe baasii natti agarsiisi ani fudhachuudhaaf qophiidhaa hin jedhe seera uumamaatti gaafa deebinu koottaa jedhe ilaallu see koottaa akka waan hundumaa uumee erga xumuree boodetti maal jedhe waaqayyo koottaa akka fakkaattii kootti nama hin uumne koottaa gaafa jedhu san eenyuun akka jedhe ilaali Yesuus Kiristoos haalaan gaariidha obboleetti koottaa akka fakkaattii isaaniitti nama uumna gaafa jedhu san keeyyata kana yoo xiinxalite maal jechuu isaa ibsa kitaabota Yahudaa duraa heera geeffatu kitaabota Yahudaa duraa san yoo dubbiste kitaabni warra Yahudaa sun maal jedha eenyutti dubbate waaqayyo na jala maa dubbatta yaada kan kooson ibsan innatti ayyee xumuradhu eshi xumuradhu koottaa nama akka fakkaattii keenyatti nuumna gaafa jedhu waaqayyo eenyudhaan jedha seete Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluudhaan jechaa jira koottaa akka fakkaattii keenyatti maalin goona nama hin uumnaa jedhe isaan kanaan jechaati jira innis
Yesuus Kiristoos gaafa dubbatu ani abbaa keechaa jedhe abbaan immoo ana keechaa jedhe warri ana arge waaqayyo arge jedhe ana kan ijaan argitan ana kan amanni akkamitti immoo isa amanuu dandeechuu jedhe dubbata Yesuus Kiristoos gaafa dubbatu deebi'ee immoo Yohaannisuma 13 irratti immoo maal jedha deebi'ee amantes amanuu baattes jechuudha kana namana jette mitiiree dhuguma ani gooftara kan jedhu gaafa naaf iddu namana jette mitiiree Yohaannisuma 13 irratti maal jedha barsiisaa gooftaas jettanii na waamtu isin akkuma jettan ani isumaa jedha akkam goota isa kanarratti qabxiiwwan ati kaaftee wajjin walii galee yookaan wal qabatee waa'ee akkaataa fakkaattii isaaniitiin koottaa nama uumnaa jedhee waaqayyo inni mari'ata yoo waaqayyo hafuuri